Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Akkuma yeroo darbee mata dureewwan adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo barnoota sirna gadaa boqonnaa sadaffaa kan jedhu ilaalle jechuudha. Boqonnaa tokko keessatti waa'ee ce'umsa doorii gara gadaatti ilaallee dabarree keessatti adeemsota jilli tokko bakka tokko gara bakka tokkotti yeroo darbu gaggeeffamu. Boqonnaa lammaffaa keessatti immoo waa'ee buttaa qaluu yookiin sirna abbaan gadaa moofaa gara sirna abbaa gadaa haaraatti yeroo bulchiinsa isaa dabarsu buttaa qalee walitti laatee darbu ilaalle jechuudha. Boqonnaa kana keessatti immoo boqonnaa sadaffaan immoo barannoo arfaffaa yeroo ta'u faajii gadaa jedhama. Faajii gadaa yookiin alaabaa isa jennu jechuudha. Faajii gadaa kan jennu keessatti faajiin mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Faajiin yookiin faajiin mallattoo ibsituu eenyummaa saba tokko yookiin qomoo tokko kan ta'e tajaajiludha. Kanaaf akkuma mallattoo saba tokko yookiin qomoo tokko ta'e tajaajilu immoo hawaasa keessatti beekamtii qabu keessatti immoo sabuuf safeeffannaa isaa keessatti illee kan isa tajaajilu ta'e kan gargaarudha jechuudha. Kanaaf faajiin abbaa gadaa faajiiwwan mootummoota darbanii kamirraayyuu kan adda taasisu boca yookiin immoo mallattoolee sadii qabaachuutiin mallattoo sadansaa sanaatiin immoo hiika mataa isaa dandeetti moggaafachuutiin kan inni itti tajaajilamaa jirudha jechuudha. Kanaaf faajii abbaa gadaa kan nuti jennus eenyummaa saba tokkoo mallattoo yookiin ibsituu yookiin immoo calaqqisiistuu qaama bulchiinsa ta'e tokko yookiin immoo ittiin bulmaata hawaasni tokko ittiin gaggeeffamuuf ittiin wal gaggeessu kan keessatti ilaallu faajii gadaa jechuudha. Faajii gadaa jechuun sirna gadaa keessatti yookiin sirna gadaa Oromoo keessatti dhimmoota adda addaa yookiin mallattoolee akka fakkoomii yookiin fakkaattii garaagaraa qabaatanii kan ittiin tajaajilan yookiin immoo kan gargaaran ta'uutiin kan isaan keessatti hojjetanidha jechuudha. Isaan keessaa immoo faajiin abbaa gadaa baqqalaa yookiin faajii gadaa jedhamuutiin kan inni beekamu naannolee adda addaa keessatti adda addaa yookiin immoo fakkaattiiwwan karaan ittiin ibsamu garaagara ta'uu yoo danda'u kan abbaa gadaa garuu fakkaattiiwwan kun hiika mataa isaanii danda'aniitu kan isaan tajaajilanidha jechuudha. Isaan keessaa Oromoon erga dhalee hin hiinee jedha. Erga dhalee hin gaadinee erga dhalee hin hiine yookiin horsiisee hin hidhatu taanaan dhalchee hin gaadi'atu taanaan yookiin hin elmatu taanaan jedheetu fakkaattiiwwan mallattoolee calaqqisiisan yookiin immoo isa ibsan kana kan inni itti baafateeru jechuudha. Inni kan biraan leenca kaasaan dabaloo jedheetu itti moggaasa jechuudha. Gahaa yookiin immoo waan of danda'aa ta'e yookiin waan of gahaa ta'e kan nama biraa kan hin barbaanne kan mataasaa kan qabaatu fakkeenya leencaan illee ni kaasa jechuudha. Inni kan biraan faajiin gadaa mi'a ulfoo gadaati yookiin waayyuuti. Mi'a ulfoo gadaati yookiin waayyuuti kan jedhu qulqulluu yookiin immoo kan haqaaf laaqama adda addaa hin qabne yookiin immoo kan cubbuudhaan yookiin immoo wantoota hin barbaachisneen safuuf safeeffannaa cabsan kan of keessaa hin qabne faajiin mi'a ulfoo gadaati jedha. Inni kunis waayyuu kun eessa taa'aa galma qaalluu kan jennu keessatti galma qaalluu kan jedhu keessa mallattoon faajii gadaa kun bakka sana diramee taa'a jechuudha. Bakka sana yookiin immoo mallattoo uffata diimaatiin bakka manni yookiin galma qaalluu jedhamu ta'a jechuudha. Asirratti garaagarummaa guddaan tokko ni jiraata. Mata duree taanu keessatti kanan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Qaalluu fi qaallichaa. Garaagarummaa qaalluu fi qaallichaa mata duree dhufu keessatti bal'inaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Akka sirna gadaa keessatti Oromoon yookiin immoo sirni gadaa Oromoo qaalluun gaggeeffama moo qaallichaan gaggeeffama kan jedhu garaagarummaa isaanii yeroo biraatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Sababni isaa yeroo hedduu namoota hedduu birattii fi barattootaa fi namoota beektota yookiin qorattoota afaan Oromoo yookiin sirna kana qoratan biratti hedduu isaanii birattii fi amantoota garaagaraa keessatti rakkoo kan uumee jiru yeroo ammaa kana isa kanaa jechuudha. Qaalluu fi qaallichaa isa jedhu. Garuu sirni Oromoon ittiin bulaa ture qaalluu kan jedhamu malee qaallichaa miti. Garaagarummaa isaanii bal'inaan yeroo biraa kan walitti deebiin ta'a jechuudha. Nan darba. Haa ta'uyyuu malee faajii gadaa Oromoo yookiin mi'a ulfoo waayyuuti kan jedhamu qulqulluu yookiin haqaaf laaqama makaawwan hafuura adda addaa yookiin immoo rakkina kan hin qabne qulqulluudha yakka kan hin qabne jedheetu itti moggaaseetu kan ittiin gaggeeffatudha jechuudha. Inni kan biraa faajiin gadaa dagaagina siyaas dinagdee fi nageenya
hawaasa Oromoo kan calaqqisiisudha. Hawaasa diinagdee yookiin immoo dagaagina aadaa, duudhaa, afaanii fi haala ittiin safuuf safeeffannaa eeggatu kan dagaagsudha. Siyaasa diinagdee isaa durii kaasee loon horsiisuu, lafa qotuu fi akkasuma qaroomina addaa gaggeessuu keessatti illee siyaasa diinagdee isaa keessatti gahee guddaa taphateera. Nageenya isaa keessatti nageenya eegsisuu fi nageenya karaa ittiin ofitti qabee rakkoolee adda addaa furuu ni qabata ture jechuudha. Akkasuma hawaasummaa walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuu keessatti illee gahee guddaa ni qabaata faajii kun illee jechuudha. Tokkummaa walitti fideenu calaqqisiistuu eenyummaa isaa waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan yeroo gumiin seera gadaa tumu faajiin gadaa ni dhaabama. Faajiin gadaa gaafa seerri gadaa tumamu, gaafa seerri gadaa lallabamu, gaafa seerri gadaa hojiirra ooluu fi gaafa seerri gadaa hawaasa bal'aatti gumiin taa'ee murtoo addaalaatu ni dhaabama yookiin ni dirama jechuudha. Kana booda namni kakatullee yookiin kakaan guyyaa seerri walharkaa fuudhiinsaa gaggeeffamu maal godhu kakatanii qabatanii seera tumuu jedha. Alaabaan sun irbuu yookiin immoo waadaa hin cabnedha. Kan saba kanaa safuu nan eegaa, safeeffannaa nan kabaja, aadaa sana nan eegaa, amantii sana nan eegaa kan jedhanii ittiin qabatanii kakatanii qabatanii seera tumuu. Seera tumame kanas immoo yuubni yookiin immoo abbootiin gadaa sadarkaa sana keessa gahan luka tokkoon jilbeenfatanii maal godhu dhaabbataniitu lallabuu jedha. Asirrattis wanti icciitii guddaan tokko ni jirti. Yeroo adda addaa addunyaan waan isheen fayyadamtu jechuudha. Addunyaa keessatti sirni kun sirna dimookiraasii osoo hin dhufin yookiin immoo sirni mirgaaf dirqamaa osoo hin jiraatin illee ittiin bulamaa ture waan ta'eef sirna kana keessatti yuubni adda kanatti miila tokko jilbeenfateetu kan inni seera kana tumuu jedha. Seerri kun yeroo har'aa kana akka addunyaatti yookiin immoo akka waliigalaatti maal taateetti irraa molqabdeef yeroo har'aa kana shamarran kabaja shamarranii jedhanii yeroo itti jilbeenfatanii abaaboo laatanii jiru. Inni kun yeroo durii keessatti sirna gadaa Oromoo keessatti Oromoon lubni luka tokkoon jilbeenfatee ture kan inni maal godhu kan inni seera lallabu yookiin immoo faajii gadaa kana qabateetu kan inni seera tumame sana hawaasatti mul'isu yookiin beeksisu jechuudha. Inni kan biraan faajiin gadaa tartiiba halluuwwan gurraacha, diimaa fi adii kan argamanidha. Isaanis hiika mataa isaanii qabaatu gurraacha, diimaa, adii argaman kunis falaasama, qaroomina, beekumsa, xobboo ganamaa, seenaa fi eenyummaa saba kanaa kan ibsu seerna kanaatiin kan inni gaggeeffachaa turedha jechuudha. Kanaaf inni tokko faarratti gurraachadha, diimaadha, adiidha jechuudha. Tokkoon isaanii kun iyyuu hiika mataa isaanii qabu. Hiikni mataa isaanii tokkoffaa qaroomina kan isaan mul'isanidha. Qaroomina, falaasama osoo addunyaan falaasama adda addaan qabaatee falaasama ture waan ta'eef jechuudha. Beekumsa kalaqawwanii dallaawwan ijaaruu kalaqawwan hedduu kan hojjetaa turan xobboo ganamaa yookiin immoo irbuu ganamaa kan ta'anii tajaajilaa turan seenaa fi eenyummaa saba sanaallee kan calaqqisiisaa turanii faajii abbaa gadaa kana jechuudha. Faajiiwwan haala akka adda addaatiin siyaasa adda addaatiin osoo dhufanii hin baay'atiin jechuudha. Kanaaf faajii gadaa Oromoo kan nuti jennu kanaafidha jechuudha. Yeroo dhufutti waa'ee mallattoowwan yookiin immoo halluuwwan isaanii kan ilaallu ta'a. Ammasitti galatoomaa ulfaadha.